enjoy guys life keessan jireenya keessan enjoy godhaa baqa jechuun jireenya keessan gize jiraatan fataa jiraadha baqa zana fataa jiraadha baqa ni jira miti wallahi waan barbaadee lubbuutan dee dhiifama gaafadhu mee hundi keessan dhiifama of gaafadha bar waan barbaadan godhuu feetanii nama sodaattan fa osoo rabbii ilmi namaa bar osoo rabbii guddaa isa uume ka isa bireechisee isa uume osoo jiruuti khafayyaa guutuu kan namni bar fayyaa qabaatu caala wanti addunyaa kana irratti bar wanti guddaan hin jiru bar waa hunda caala fayyaadha namni miila ofiitiin bikka fedhe dhaqee bikka fedhe dhufuun waan guddaadha osoo arra miilli keessanii isin hojjetu baate miilaan deemuu hin dandeenye faataatan harka namarratti rabbiin harka namarra isin hin godhin namni bakka jechuun fayyaa guutuu qabu waan barbaade godhu waan barbaade too mirga qaba bar isin galee so alhamdulillah jechuun isinirra jiraate jechuun waan rabbiin fayyaa guutuu isiniif kenneef waan barbaadan godhuu dandeessan too mirga qaba bar isin galee so alhamdulillah jechuun isinirra jiraate jechuun waan rabbiin fayyaa guutuu isiniif kenneef waan barbaadan godhuu dandeessan osoo rabbiin osoo ka isin uume jiru waan barbaadan godhuu barbaadan namni maal naan jaafaa jettan jechuudha bika feetan leeytanii zannatu barbaadan deemu barbaadan uffachuu barbaadan yoo akkas naan jaano guys wanta ko hubachuu danda'uu qabdan jechuudha namni isiniin jechuun isa hafan qabu addunyaa tanarratti namni akka waasiin hin jenne barbaade duutee qabrii seenuu qofa yoo qabrii seentellee duuteellee arrabsamta amma kanatti jechuudha okay nama lubbuun hin jirre qofa namni raanaa soini ni dagatamu namni dagatamu namna lubbuun hin jirre qofa so sattaratti deemtullee namni sirra haasawa sattarattee oo deemte inshallah hijaba uffatee iqaama uffattullee sirra haasawa namni akkaataa adeemsa keetirra haasawa akkaataa taayumsa keetirra haasawa ilmi namaa waan raanaa soini hin jiru kanaafu waan barbaadde godhuu barbaannaan godhi umrii tanteetitti waan barbaadde ta'e siin jechuu miti osoo siin jechaa oolanii isaan hin dhagayin waan isaan dura jirtuuf siin jaa waan ta'eef jechuu namni raasa'u nama guddaadha akka guddatti filaaluu qabda jechuu akka baqaati waa hedduu dandeessutti dandeetti waan hedduu godhuu akka dandeessutti akka fiidee waan fedhe qabuu dandeessutti because isaan waan sirraasa'u waan akka keetii ta'uu hin dandeenyeef confidence in qaban akka keetii ta'uu barbaadan namni maal naan jajaanii sodaatanii sumaan jechuu barbaadan jechuu kanaafu waan barbaadan jireenya keessan keessatti TikTok irratti caffaru barbaadnaan caffari nashidaa post godhu barbaadnaan nashidaa post godhu anama TikTok irratti fedhu gis fedhin caffara gis fedhin nashidaan godhadha jechuu dhufanii anuma arrabsan nashidaa yoon godhees soddome jummaa maara jaanii isaan hin dhagahu goroon koomentii isaaniitu banee hin laalu jechuu isaantu na jala jira malee isaan jala hin jiru isaantu koomentii jala jira malee koomentii isaanii jala hin jiru koomentii takka miti barreessumti laayikii hun godhufan qubaa hun qabu warra amma dhufee barreessu kan arkitanii kana jechuudha jireenya mataa keessanii jiraadha qanxas bixxas holal bolal koflal jaajiraadha jechuudha okay fatta zanna jaajiraadha abbaan fedhe waan fedhe isin jechuu hin danda'u abbaan fedhe mirgan qabu waan fedhe isin jechuudhaaf baqa nama si jaalatu qofa kabaji jaaladhu waan inni barbaane hin godhin kabajaa isaaf malu kanniif jaala isaaf malu kanniif yoo waan kana dhiisiin jee dhiisuu danda'u qabda namni ati dhageessu warra keetii fi abbaa warraa kan kee qofa asir beeladaa asirraa iyyitu tana boqqolloo kanniif feetu mishingaa kanniif feetu ruuza kanniif feetu shaayii qixalii kanniif feetu qamama kanniif sun harka keetirra jira jechuu waan barbaadde kannuudhaaf okay waan facaasan haammatan waan ta'eef facaasiif waan fedhan haammatanii asii mishingaa facaasiif asii waan fedhe facaasiif fedhe ka barbaade haammatu bicha haadhaaf abbaa keetiif haadhaaf abbaa keetiif nama gaarii ta'uu qabda haadhaaf abbaa keetiif bilbiluu qabda haadhaaf abbaa keetiif kabajaa isaaniif malee kannuu qabdaaf jechuu ati of kabajee waan barbaadde goonaan baqa waan kabajaa kan kee buusu qofan godhi miidiyaa kanarratti waan kabajaa kan kee buusuu fi waan si xiqqeessu waan borulee itti qaanfattu qofa miidiyaa kanarratti hin godhin sanii achitti finxas shanxas jechuun mirga qabda
akkasii jechuun konfidensiin isinitti haa dhaga'amu. Okay. ዘና ፈታ በሉ በህይወታችሁ። Hi doctor, how are you doing? Hi. What? Sagaleen keeman? Nagaa. Akkam doctor nagaha? Hi. Akkaawunti qofa fudhatte moo jaartii yaallee waliin fudhatte gisee hidhi baaka uummanni hin jirtu ati seena. 600 guutuuf jeetiin seenee bar. Gaarii goote nagaa jirta? Nagaa akkamati? Isin bira jirti wottu waan nyaanna jedhiin kunoo isin malee appitaayitiin naba namuu didee kophaa nyaataa rabu deena. Na bira hin jirtu. Kophaan jiraan akkamati? Salaamu alaikum. Akkami Ramadaanni dhufe maal yaadaa jirta? Soomuu yaadaa lafa. Soomuu qofamu? Nama soomansiisoo? Xiyyaafuu baqataa nama soomansiisuu yaadan qaba. Yaa bareedaadha. Daalacha yaaraa daalaj jirta mangisti dhagaye. Daale. Sima sa'aatii fooyyeffannaa jira. Jookar yesidibuu sa'aat rikkaardii yaa fooyyeffannuu akka qananiisatii fi Hayilee Gabrasillaasitti jedha maal jetta waliigalta waan kana irratti daale. Asli arage isini bakka gortan guddaa. Amma nama re'ee eegu nama hoolaa eegu waliin jedhee akkasii sa'a 8 wal arrabsu jechuun Oromoon arrabsanii jechuu malee nama fuula ofii dhoffatee iyyuu jagna gootanii isinillee mana keessa. To mirga qababar isinii galee. So alhamdulillah jechuu isinirra jiraate jechuun waan rabbiin fayyaa guutuu isiniif kenneef waan barbaadan godhuu dandeessan. Osoo rabbiin osoo ka isin uumee jiru waan barbaadan godhuu barbaadanii namni maal naan jaafaa jettan jechuudha. Bika feetan dheeyxanii zannatu barbaadan, deemuu barbaadan, uffachuu barbaadan yoo akkas naan jaanu guys waan takka hubachuu danda'uu qabdan jechuudha. Namni isiniin jechuun isaa hafan qabu. Addunyaa tanarratti namni akka waasiin hin jenne barbaade duutee qabrii seenuu qofa. Yoo qabrii seentellee duuteellee arrabsamta amma saa ammaa kanatti jechuudha. Okay? Nama lubbuun hin jirre qofa namni irraa naasoo ni dagatama. Namni dagatamu namna lubbuun hin jirre qofa. So sattarattii deemtullee namni sirraa haasawa. Sattarattee yoo deemte inshallah hijaaba uffatee iqaama uffattullee sirraa haasawa namni. Akkaataa adeemsa keetirraa haasawa. Akkaataa taa'umsa keetirraa haasawa. Ilmi namaa waan irraa naasoo hin jiru. Kanaafuu waan barbaadde godhuu barbaannaan godhi. Umrii tanteetitti waan barbaadde ta'e. Siin jechuu miti osoo siin jechaa oolanii isaan hin dhagayin waan isaan dura jirtuuf siin jaa waan ta'eef jechuudha. Namni irraa haasa'u nama guddaadha akka guddatti filannoo qabda jechuudha. Akka baqaati waa hedduu dandeessutti dandeettii waan hedduu godhuu akka dandeessutti akka fiidee waan fedhe qabuu dandeessutti because isaan waan sirraa haasa'u waan akka keetii ta'uu hin dandeenyeef. Confidence hin qaban akka keetii ta'uu barbaadan namni maal naan jajaanii sodaatanii sumaan jechuu barbaadan jechuudha. Kanaafuu waan barbaadan jireenya keessan keessatti TikTok irratti